Magaalota Oromiyaa adda addaatti caasaan bilchiginnaa maqaa daandii magaalaa babal'isuu Smart City jedhamuun manneen uummataa saamuu fi gubuun qabeenya hawaasaa barbadeessanii diinagdee ilmaan Oromoo quucarsuun namoota hedduu jireenyatti hadheessanii kan jiran ta'uu yeroo adda addaatti isiniif gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Haaluma wal fakkaatuun magaalaa Dambidollottis misooma daandii magaalaa maqaa Smart City jedhamutti moggaasuun mana jiraattotaa diigaa fi qabeenya uummataa qarshii miliyoona hedduutti tilmaamaman mancaasaa jiraachuu maddeen keenya eeran. Ergamtoonni kun magaalicha gandoota hunda keessaa beenyaa tokko osoo hin kaffaliniif mana uummataa diiguun rakkoo hamaaf saaxilaa kan jiran yommuu ta'u, namoonni baay'een ganna kanaan bakka itti dhimmuu roobaa mataa jala qabatan illee dhabuun miidhaa hamaan irra gahaa jiraachuutti dabaluun ibsameera. Karoora mataan nafxanyaa misooma magaalaa jechuun qoodeef godinaalee fi aanaalee fudhachuun abbootii qabeenyaa waan qabaniif gamoo abbaa darbii muraasaa hojjetatanii fi hiyyeessa waa hin qabne jalaa mana tokkittii isaan keessa bulan diiguun abbaa qabeenyaa yeroo miidhan hawaasa harka qalleessicha immoo namummaa keessaa baasaa jiraachuun barameera. Godillicha galaana Lugalaanii caasaan bilchiginnaa uummata irra saamichaaf gudeeddi raawwatan jaaleeraan gamii. Lugalaanitti uummata saamuun gudeeduu fi hidhaatti guuraa jiraachuun ibsameera. Aanaa Lugalaan ganda Abakuu Aannoo jedhamu irraa loltoonni Impaara Itoophiyaa adoolessa 2024 badii tokko malee sababa Oromummaa isaanii qofaaf yakkuun namoota maqaan isaanii Barattuu Guddattuu Aagasaa, Barataa Muddiin Awwaluu, Obbo Biraanuu Gallaxuu fi Obbo Rabbumaa Mokonnon kanneen jedhaman waajjira poolisii Onichaatti hidhanii hiraarsaa jiraachuu namoonni itti dhiyeenyaan beekan ni dubbatu. Kana malees loltoonni Impaara Itoophiyaa safuu fi duudhaa hawaasichaa cabsuu akka ciminaatti ilaalan kun guyyuma kana ijoollee durbaa hedduu maatii isaanii biraa gadi waamuun afaan qawweetti qabanii doorsisanii dirqiin gudeeduu itti dabaluun jiraattonni ibsan. Aanaadhuma kana ganda Waddeeyyii Giraanchii jedhamutti dubartii maqaan ishee Warqinash Mootummaa jedhamtu kan kanaan dura mana ishee jalaa gubanii turan adoolessa 2024 immoo horii gaanfaa 11 jalaa fudhachuun ishees badii tokko malee sababa Oromummaa ishee qofaaf hidhanii karaa bilchiginnaa Impaayera Itoophiyaa fiinxaaleeyyoota Amaaraa duuba dhaabbachuun uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru daangaa kan hin qabne yoo ta'u, taateen baha Wallaggaa keessatti raawwatamaa jiru waggoota lakkoofsisee jira. Akkaatuma kanaan baha Wallaggaa aanaa Limmuu Galiilaa ganda Malkaa Lammii bakka addaa Gaalessaa jedhamu keessatti adoolessa 2024 fiinxaaleeyyoonni Amaaraa bilchiginnaan hidhachiifamanii jiran nama maqaan isaa Obbo Badhaasaa Tekkuu Guddataa jedhamu lafa qonnaa isaatiitti dhukaasanii ajjeesanii gatuu jiraattonni ONM itti himan. Gochi kun irra deddeebiin raawwatamaa jiraatus karaa PP fi qaamolee inni hidhachiiseen furmaata kan hin laanne ta'uun aanaa kanarratti wanti raawwatamu hammaataa dhufeera. Ajjeechaa raawwatame kana malees namoota hedduu irratti miidhaan qaamaa geggeeffamaa turuu fi hedduun ammoo buqqaafamanii buqqaatummaan jiraachuu jiraattonni dubbatu. Iraarfamin ilmaan Oromoo godina Arsii Lixaana Qoree keessa loltoo sirnichaan raawwatamuu jabaateetti fufi. Nagaa badii tokko malee dararuun akkuma bartee itti ta'e guyyuu gochaa safuu hawaasaa fi duudhaa isaa hin taaneen saamicha hidhaa reebichaa fi ajjeechaa daran jabeessanii jiru. Adoolessa 8/2024 aanaa Qoree ganda Weeboo Kaakkaa keessatti humnaan qabanii walgahii ba'aa jechuun waraanni sirnichaa kunniin mana namootaatti marsuun erga humnaan yaasanii booda namoota 82 reebicha hamaa irratti raawwatanii mana hidhaatti naqanii jiraachuu dubbatu. Namoota kanneen keessaa kan maqaan nugee Nuriyaa Ayyaanoo Ruuzaa Ayyuubaa, Maariyaama Hussein Raamaa Badhaasoo, Misraa Ibraahim Roozaa Sultaan, Makkoo Haaji Gimbitee, Raadiyaa Abdurrahmaan Ruuzaa Sheekoo, Samiiraa Sultaan Shakur Haaji Kadiiroo, Nuuraa Kawwoo Yuusuf Kawwoo, Abdurrahmaan Obsaa Shuumii Qawweetti, Muhammad Haaji Abdannee Yuusuf Hussein, Sultaan Faannoo Umar Haaji, Jamaal Kawwoo Sintaayyoo Mallasaa, Fayyuu Ibraahim Yuusuf Umar, Hamsa Adii Muhammad Shibbiru, Baturuu Abdoo fi Sayyid Jawwaroo kanneen jedhaman dabalatee namoonni maqaan isaanii nu hin geenye danuun akka gidirfamaa jiran dubbatu. Namoonni kunniin daa'imman umriin isaanii 15 gadii keessatti akka argamtuu fi akkasuma manguddoonni umriin isaanii 70 ol ta'e keessatti akka argaman illee jiraattotni kun akkas jedhamee waan dubbatamu miti, waan baay'ee ulfaataadha. Namoonni baay'een yeroo baay'ee qaala'insa jireenyaa irraan kan ta'e bakkatti baay'ee rakkina guddaa keessa ta'ee jira. Egaa rakkoo hamaa keessa akka galanii jiranii dubbachaa jirtu, qaala'insi jireenyaa ulfaataadha jechaa jirtu. Dhugaadhuma dubbachuuf iyyuu egaa kun waan namni hunduyyuu daa'imarraa gara nama guddaatti beekuudha. Mee egaa yeroo darbee torbanootuma kana keessa muummichi ministeeraa mana maree bakka bu'oota uummataa waliin haasaa taasisaa ture irratti waan jechaa turantu ture. Qaala'insi jireenyaa hir'atee akka jiruu fi waan tokko tokko dubbataa turanii. Mee waan kana bira qabsiiftanii dubbii sana haasaa turan sun dhugaarraa hangam fagoodha? Uummanni immoo hangam rakkatee jira? Ishee kanarraa mee waan nuuf jedha.
Baay'ee dubbataa turanii dhuguma wanta jiru hundumti keenya yoo dhageenyerra garuu waan dhugaarraa fagaate waan isaan bira jiru namootuma warraa bira jiran duwwaadha kan isaanii haasa'anii malee wanni waan keessa jiru namni argisiisu jiru dhugaa dubbachuuf kana. Ayyeegaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa uummata Oromoo bakka bu'a akka jedhanii akkasuma mataan nafxanyootaa Abiy Ahimad miidiyaa irratti ba'ee uummata Oromoo goyyonsuuf akkasumallee fuula addunyaatti ba'ee addunyaa guyyaa guyyaan sobaa oolaa waan kanarraati waa hedduu kaasanii dammaanis jedhaa qamadii oomishuudhaanii akkasumallee waa hedduu dubbataa turanii uummata sobuudhaan nuti Afrikaa keessatti illee sadarkaa tokkoffaa irratti akka Itoophiyaan argamtu kaasanii uummanni Oromoo immoo akkasumallee sabni hiree uummata Oromoo wal fakkaatu impaayiratii keessatti qabu hedduun qaala'insa jireenyaa irraan kan ka'e beelaan daandii irratti kufaa akka jiran argaadhuma oollaa waan kana bira taruudhaan garuu isaan misoomni akka dagaagee jiru liqiin nurrallee akka hin jirre liqiin gara aangootti dhufne kaasee liqii dhibbantaa hedduudhaan hir'isneerra jechuudhaan uummataaf addunyaa sobaa turanii mee waan kana irratti maal jettu isin mee wal bira qabaate jabeessaa nuuf ibsaa waan kana. Waadha baay'ee gaariidha dubbatamaa jiru akkuma jettaniyyuu hundi keenya dhageenyerra. Egaa wanti dubbatamaa jiruu fi waan uummanni keessa jiru akkasuma waliin argu waan waliin ilaallannedha waan waliin arginedha. Uummanni dhuguma baay'ee beela'ee inni kaan dhukkubaan maaliin kufaa jira garuu wanta haasa'amaa jiru wanta qabatamaan taane wanta waliin ilaallanne jireenya uummataa wajjin wanta waliin arginedha. Dhugaa soba dhugaarraa fagaatedha baay'ee. Tole egaa ammas gaaffii koo jalqabaa tokkottan isin deebisa. Qaala'insa jireenyaa ulfaataadha jettan sanattan see tokko isin deebisa. Maal wanni jirtu namni tokko impaayera Itoophiyaa keessatti daabboo tokko nyaachuudhaaf qarshii meeqaan bitee akka nyaachaa jiru buddeenni iji tokko meeqa qaala'insi jireenyaa sanarraa akka fakkeenyaatti waan nu kaaftan ifa nuuf godha. Buddeenni kan tokko turte illee jirti birrii kudhanii birrii shanii kan bitamaa turte birrii digdamii shanii dachaa sadii kan ta'u daballeedha. Kana nyaachuudhaaf immoo kan argatee bitatee nyaachuudhaaf immoo manni hojjechuu qaba. Hojii sana immoo hojii dhabdummaan immoo baay'ee nurratti dagaagee jira. Rakkoo kana kan hojiin wal qabatee waa'ee hojii dhabdummaatiin guddaan baay'ee muddaa kan ta'eyyuu dubbatamaa jiruu fi wanti nuti amma argaa jirru nullee uummataan keenya waan keessa jirru baay'ee ulfaataa baay'ee. Rakkoo tokko bitatanii akka waan argamne tokkotti kan ilaalamu. Ayyeegaa yeroo itti muummichi ministeeraa impaayera Itoophiyaa kan ofiin jedhani qamadii gara biyya biraatti akka dabarsuuf jiran karoora jedhu qabna kan jedhan akkasumallee otoo uummanni isaa beela'ee lammiin impaayeratti beela'ee jiru waa hedduu dubbatu achumaan illee waa'ee hojii dhabdummaa tokko naa kaaftanii galatoomaa hojii dhabdummaa kana wal qabsiisee yeroo darbee mana maree bakka bu'oota uummataa waliin haasaa taasisaa ture irratti illee kaasee ture yeroo gabaabduu asitti hojii dhabdoota miliyeena 3.8 ol hojii uumneerraaf ka jedhullee kaasee ture isin immoo faallaasaa hojii dhabdummaan achi keessatti dagaagee akka jiru kakaastanii hojii dhabdummaan kan wal qabaturraa immoo hojiileen seera dhabdummaa hedduun akka babal'atee jirullee ni beekna mee waan kanarraati waan taajjabdanirraa. qabatamaa lafatti lafarra jiru faallaa kanaatti faallaa dubbatamaa jirudha wanta dhugaa qabatamaa lafarra jiru jechuudha. Haa ta'u garuu dhalli namaa waan nyaatuu fi waan isaatti kennu dhabuu kan ta'e karaadhaan saaxilamaa jira. Garuu inni dubbatamaa jiru immoo lakkoofsa hin dhageenye malee waan tokko hin jiru. Hin argine wanta argine tokko hin qabnu. Inni waa'ee jireenyaatti waa'ee biddeenya immoo waa'ee qamadii wanti ta'e jiru immoo jira gurraan lafni ga'ees haala inni fakkaatu hin agarre uummanni beeksisuu jira jechuu barbaada. Tole ayyee galatoomaa yaada baay'ee nuu kaaftanii egaa soba adiidhaan uummata Oromoo goyyoomsuuf yaaluun illee egaa siyaasa ofii bareechachuudhaa fi impaayeratti keessatti akka fakkeenyaatti kallattii gujiirraan Harargee ba'aa Harargee lixaa akkasuma Bunnoo Beddelleetti illee akka fakkeenyaatti torbanoota darban keessa waan nyaatanii bula kadhaban namoota 15 ol lubbuun illee akka darbanii karaa irratti kufaa akka jiran osoo jiranii lammiin keenya kuma meeqaan impaayeratti keessatti lammii kiyya ka jedhu biyyattiin hooggana ka jedhu afaaniin nagaa labsaa dubbachaa waa hedduu dubbata garuu immoo hedduun isaanii buqqa'anii bakka bulan dhabanillee muka jalatti ireen isaanii hafee jira. Mee isaan kun siyaasa bareechachuuf lammii isaa miidhuun lammii isaa akkas gochuun isin akka keessanitti maal irraa taajjabdu isin akka kanatti uummanni miidhamaa otoo jiru ija jabinaan sobaa kanaa miidiyaatti bahanii sobuun hawwii aangoodhaaf qaba yookaan fedhii isaanii gara fuula duraa mul'isuudhaaf yeroo akkas jedhan hangam isin gaddisiisa akkamiin ibsitu?
Ani garuu gadda kana baay'ee nama gaddisiisa. Waan baay'ee nama gaddisiisu. Keessumaa biyyattii dhumarrattis uummaticha irrattiyyuu waan baay'ee seenaa xurii wayii wanta namatti dibu wanta seenaa bareedee as baay'ee jedhame seenaa xuriidha waan ta'eef kun xurii kana miiccanii baasuudhaaf immoo dhugaa dubbachuun baay'ee barbaachisaadha. Garuu wanti jedhamaa jiru ammas wanti dhufaa jiru warruma isan bira jiru warruma tuubboo ta'anii isaanii siyaasa isaanii gaggeessan duwwaadha wanti ija kanaan arge malee nuti waan agarre hin qabnu uummanni waan arge hin qabu. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e otoo isaan kana haasaa jiraniiti warruma fakkiin haasaanidha. Gargaarsi illee kan biyya alaati hin dhufa jedhame hiyyeessa bira hin geenye warra beela'u bira hin geenye warra rakkina qabu bira hin geenye qorichi biyya dhukkubaan illee namoonni baay'een kan du'aa jiru hiyyeessumaa fi uummata Oromooti kan dhumaa jiru waan ta'eef isa kanarratti iyyuu otoo dubbachuun irra jiraatuuti isaan siyaasa bareechachuudhaaf siyaasa kana eeguu isaanii waan kanaaf qabanii mul'isa waan ta'eef kun saba hololadha waan tokko wanti lafarratti qabataman lafatti mul'ate hin jiru isaanumatu wal jalaa qabee haasa'a malee uummanni beela'aa dhukkubaan dararamaa qaala'insa jireenyaatiin dargaggeeyyiin keenya immoo kun hojii dhaba hojiitiin waan baay'eedhaan kan inni saaxilamaa jiru isuma durii sana wanti nutti deebi'aa jiru wanti bilisa ta'e yookiin immoo wanti adda nuu ta'e tokko illee hin jiru ammas warruma wajjin wal jalaa qabanii haasa'antu fayyadamaa jira malee uummanni waan fayyadame hin qabu. Lakkoofsa duwwaadha lakkoofsa dhageenyaa maqaa kan jedhu immoo dhagaa jirra amma immoo dabalataan immoo dhukkubaan iyyuu baay'ee weeraramee namoonni dhukkubaan du'aa jiran jiru busaanee nama fitaa jirti taayifoidiin akkasuma nama fitaa jira kuni kan ka'e maalirraan kan ka'edha uummata quba qabaachuu dhabu aangoo guddifachuudhaaf kan deemamu duwwaadha akkanatti fakkaatutti anan. Tole ayyeegaa galatoomaa yaada bal'aa nuu kaaftanigaa uummanni otoo lubbuudhaan dhukkubaan du'aa jiru akkasumallee nagaa jechaa immoo afaaniin nagaa labsaa uummata Oromoo fixaa jiru lubbuudhaan illee buqaarii kan du'aa jiran heddummatanii otoo jiranii akkasii jajjabinaan siyaasa bareechachuuf haasaachuun hedduu kan nama gaddisiisudha. Mee akka keessanitti gaaffii keenya xumuraatiin isin kanaaf maaltu falataa uummanni Oromoo maal gochuutu irra jiraata? Uummanni Oromoo rakkoo kana jalaa ba'uudhaaf soba kana jalaa akkasumallee hiree mataa isaatii akkasuma waan isaaf malu kan isa bakka bu'u argachuudhaaf maal gochuutu irra jiraata jettu isin? Wanti gochuun irra jiraatu yoo danda'ame dhuguma wanti miidhaan kun dhuguma bakkaan gahaa ta'e wanti nama gargaaru wanti uummata kanaaf dhaabbatu jira yoo ta'e dhugaan jirti yoo ta'e dhugaadhaan dhaabbatee uummanni kun waan eeggatu yoo qabaate mee isa kana immoo rabbumatti kennina waan goonu hin qabnu uummannis kanuma waan inni jedhu gaafa namatti hammaate bishaanii muka namatti yaaba jedhamni tiire kanaaf amma wanti jedhu tokko yoo jiraate uummanni akkuma danda'ametti hamma danda'ametti isa ololamu isa dubbatamu siyaasaadhaan isa haasa'u miti waan nyaatee bulu akka argatudha kan hin barbaadu waan nyaatee bulu waan hojjetee bulu waan ittiin daabboo tokko bitatu tokko akkaataan itti argatu duwwaadha kan inni dhaamsa godhu yoo jiraate